Bimbeen siqiniin ta'e kana ni darbita. Bimbee booda dhooteetis nu ajjeestaami. Kunis magaalaan tun Oromoonis xiyya jette, Somaaleenis xiyya jee. Oduu teenya jalqabaatiin Oromoon biimbeedha. Biimbee turtes ajjeesuu ni dandeessaa jedhan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar. Atakaaroo magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabatee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar arrabsoo jabaa fayyadaman. Kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar magaalaa Dirree Dhawaa gurgurataniiru waan jedhu irratti arra mana maree irratti deebii laataniiru. Obbo Kadir Jawaar saba keessaa dhalatan maaliif arrabsanii bal'inaan qindeessineerra. Oduu biraatiin mootummaan Keeniyaa haleellaa xiyyaaraatiin uummata waraanaa jira jedhame. Qaamoleen nageenya Keeniyaa maqaa opereeshinii jedhuun nu dararaa jiru jechuun jiraattonni himatan. Woboo daangaa Keeniyaa keessaa balleessuu maqaa jedhuun duula kan jalqabe mootummaan Keeniyaa Oromoo irratti akkuma waraana Eertiraa waraana labseera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin masjiidota diigaman haga ammaatti ijaaruu hin dandeenye jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisa. Maqaan Muhammad Oromiyaa balleesseera jechuudhaan islaamummaa dhabamsiisuudhaaf dhaadachaa kan turan obbo Shimallis Abdiisa dhimma masjiidota Shaggar waggoota dura diigamanii irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waliin arra marii godhaniiru. Bal'inaan isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Oromoon biimbeedha. Biimbee turtes ajjeesuu ni dandeessaa jedhan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar. Atakaaroo magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabatee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar arrabsoo jabaa fayyadaman. Tibbana magaalaan Dirree Dhawaa Somaaleedhaaf gurguramteetti, handhuurtii baha Oromiyaa ormaaf dabarfamtee kennamteetti jechuun hedduun hawaasa Oromoo kantiibaa kana qeeqaa turaniiru. Dhimma kanarratti gara guyyoota 5tiif callisuu kan filatan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar arra deebii laatan. Dhimma kanaaf deebii kan laatan obbo Kadir manni maree magaalaa Dirree Dhawaa yaa'ii idilee saylaffaa bara hojii sadaffaa waggaa 4ffaa wayita adeemsisaa jiruttidha. Miseensonni mana maree magaalattii hedduun isaanii Dirree Dhawaa dhuguma gurgurteetta waan adeemaa jiru akkamiin ilaalte jechuun kantiibicha gaafataniiru. Gaaffiin kun dhalattoota Oromoo miseensa mana marichaa ta'aniin dhiyaate. Gaaffii dhiyaateef dhimma kanarratti afaanota lamaan deebisaa kan laatan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar akkanaan jalqaban. Gaaffiin kun miseensota mana maree irraa waan taheefiin deebii kenna malee deebisuu hin barbaanne jechuun gaaffii uummata Oromoo bal'aa deebisuudhaaf fedha akka hin qabne ifatti dubbatan yookaan ummata Oromoo tuffatan akka jechuutim. Deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi. Kantiibaan kun deebii yoo kennan magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa sabaa fi sablammootaati jedhan. Rakkoon magaalaa tanaa wayita filannoon dhiyaate yookaan kantiibaan jijjiiramuun dhiyaate rabshaan ka'uun waanuma baratameedha kan jedhan Kadir Jawaar. Duris magaalaan tun Oromoonis Somaaleenis tiyya jetti. Kanaaf ammoo magaalaa tanaa wal dhibdee jiru irraa kan ka'e mootummaan haga isin wal taatanii jechuun ta federaalaa godhe jedhan. Ati magaalaa Dirree Dhawaa gurgurteetta waan jedhuuf deebisaa yoo kennan obbo Kadir Jawaar magaalaan lafa Kadirootii miti kaarimeetira 150 taatee baasnee kan gurgurru yookaan dinnichaa fi shunkurtaadhaa miti magaalattii kan gurgurru jechuun deebisan. Magaalaa tana qaama biraatiif akkaan dabarsu yookaan akkaan gurguru eenyuutu naaf fayyame, mallatteessuudhaaf eenyuutu mirga naaf kenne jechuun warra Dirree Dhawaa gurgurteetta jedhuuf deebii laatan. Kadir Jawaar abbaa tokkoof dabarsuudhaaf mirgaas hin qabu, gurguruufis mirga hin qabu jedhan. Haasawa akkanaatiin hawaasa dogoggorsiisuun maaliif barbaachise jechuudhaan kan gaafatan obbo Kadir Jawaar uummanni Oromootii fi Somaalee yeroo kamuu obbolaadha jechuun haasawaniiru. Baay'ee kan nama dhibu garuu kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa kun yoo haasawan akkana jedhan. Oromoon yeroo garii Amaara waliin wal lolaa jedhan, yeroo biraa Somaalee waliin wal lolee wal fixaa jedhan.
Kun immoo maaliif taha? Erga jedhanii booda sabichi akka waan saba biraa yookaan Somaalee miidhuudhaaf karoorsaa jiruutti mana mareerratti ibsuuf yaalaniiru. Hogguuta akka saba Oromooti Somaalee wajjin lolan, hogguuta akka saba Oromooti Amaaraa wajjin wal fixan, hogguuta akka saba Oromoo sabni Oromoo dhimmicha yoo ofuma isaaniitiif guutan akkas jedhan. Soomaaleenis yoo gammadde maaliif wacuun barbaachise jechuun dubbatan. Gammachuun obboleessa keenya gammachuu teenyaa miti. Erga jedhanii booda heerri Isee UNESCO irratti galmaa'uun gammachuudha. Akkuma heerri abbaa gadaa UNESCOtti galmaa'e kunis yoo galmaa'e maal rakkoo qaba jechuun Oromoota guutuu gaafatan. Heerri Iseen kun UNESCOtti galmaa'uu hordofee nus waan heerri Isee ibsu siidaa kitaaba fakkaatu dhaabne jedha kantiibichi. Warri Somaalee yeroo nuti paarkii Ali Birraa dhaabne nu waliin dhiichisaa turan kan jedhan Kadir arra isaaniif yoo kun godhame maal qaba? Anaaf haa godhamu kan biraatiif hin godhamin jechuun maaliree jechuun Oromoon akka waan kan nama biraatti hin gammanneetti ibsan. Nuti akka nama biyya tana bulchuutti dirqama sabaa fi sablammii hunda ija takka laaluu ni qabnaa jedhan kantiibichi. Gama biraatiin warri aktivistii tokko tokko gama poozitiiviitiin dhimma dirree dhawaa ummata yoo hubachiisan argeera kan jedhan kantiibichi jarri haa galatoomanii. Garuu warri as dhufanii aktivistii fakkaachuun dallaala lafaa barbaadanii dhaban kan Finfinneetti deebi'uun ummata dogoggorsiisan jiru jedhan. Nuti dallaala hin hojjannu kanarratti abbaa tokkos hin sodaannu kan jedhan kantiibaan dirree dhawaa kun inumaa kan nama dhibu garuu dallaala kanaan wal qabatee gaaffiin nuuf dhiyaatee jira jedhan. Nuti immoo dallaala sun jalaa dinneerraa jechuun akeekan. Nuti waan hojjechuu barbaannu seera qabeessaan waan hojjannuuf sun hunda nurraa dhabnaan dirree jeequudhaaf Finfinneetti ol deebi'anii aktivistoonni tokko tokko olola eegalan jechuun dubbatam. Ammatti magaalaa dirree dhawaatti Kadir homaa murteessuu hin danda'u kan jedhan kantiibichi magaalaa gurgurus hin danda'u jechuun deddeebiin dubbatan. Itti dabaluudhaanis nuti haga magaalaa tana bulchinutti olaantummaa seeraa ni kabachiifna kan jedhan kantiibaan magaalaa dirree dhawaa asitti nama tokkorraa qeensi akka cabu hin hayyamnu jedhan. Ammatti waan tokko hubachuun gaariidha kan jedhan kantiibaan magaalaa dirree dhawaa abbaan barbaade iyyeef homaa fiduu hin danda'u jedhan. Asitti dubbii takkaan isin yaadachiisa jechuudhaan arrabsoodhaan xumuran kantiibaan magaalaa dirree dhawaa obbo Kadir Jawar. Dubbiin inni yaadachiisuu barbaades akkana ture. Leenci yeroo re'ee qabuu barbaadu bineensonni jiran hundi fakkeenyaaf waraabessinis jedalloonis yoo asii iyyite reetti sun qabuudhaaf malee leenci waraabessa iyyuuf gurra hin kennu jedha kantiibaan kun. Kanaaf ammoo nutis leenca waraabessoota iyyaa jiraniif gurra hin kenninu duratti malee jechuun dubbata Kadir Jawar. Oromoonni amma iyyaa jiran hundi waraabessa nuti leenca. Kanaaf ammoo waraabessoota yookaan Oromoota iyyaa jiraniif gurra hin laannu jechuun of arrabsan kantiibaan magaalaa dirree dhawaa. Jeedalloon hiitus waraabessi iyyuu sabbaa nuti ifuma dura deemna. Wanni nu dhaabaatis hin jiru. Arrabsoon kantiibaa kanaatii fi dhaadannaan kantiibaa kana qofarratti hin oolle. Burcuqqoo bishaan itti dhugan ol qabee miseensota mana maree agarsiisuun kuni warqeedha yoo jenne osoo harkaa qabdu biimbee yoo si ciniinte ni cabaa gadin dhiisin yoo siin jedhan atiis ammoo warqee harka kee keessaa qabdu sana sababa biimbeetiin hin darbitu jedhan kantiibichi. Yoo warqee sana darbite ni cabdi. Kanaaf ammoo warqee sana suutatti lafa keesse biimbee sun itti deebitee ajjeesuu ni dandeessa jedhan. Kanaaf ammoo biimbee suutaan ajjeesuu ni dandeenya jechuun dhaadatan kantiibaan magaalaa dirree dhawaa. Biimbee booda dhooteetis nu ajjeestaami itti deebina. Kanaafuu rakkoo qabnu. Biimbeen isaan ni ajjeefna jechuun dhaadatan kun akka hoogganaa tokkotti yookaan akka qondaala mootummaa tokkotti maqaa kaasuu baatanis guutummaatti Oromoota dhimma magaalaa dirree dhawaatiin wal qabatee amma gaaffii dhiyeessaa jiranidha. Kanaaf ammoo kantiibaan magaalaa dirree dhawaas warra amma gaaffii dhiyeessaa jiran suutumatti ni ajjeefna jechuu barbaadaniiti. Oduu biraatiin mootummaan Keeniyaa haleellaa xiyyaaraatiin ummata waraanaa jira jedhame. Qaamoleen nageenya Keeniyaa maqaa oopereeshinii jedhuun nu dararaa jiru jechuun jiraattonni himatan. Mootummaan Keeniyaa kutaalee kaaba biyyattii Marsabeetii fi Eziyooloo keessatti qaamolee yakkamtoota ittiin jedhe irratti oopereeshinii eegaluu dheengadda ture kan beeksise. Oopereeshinii kana gaggeessuu akka eegale kan ibse poolisii Keeniyaa yoo ta'u qaamoleen inni irratti xiyyeeffates waraana bilisummaa Oromooti. Haa ta'u malee sababa oopereeshinii kanaatiin miidhamaa kan jiran namoota naga'aa ta'uu jiraattonni kutaalee Marsabeet irraa BBCf yaada kennan
dubbataniiru. Jiraataan Moyyaalee tokko dogdoqqee oofuudhaan kan of jiraachisu yoo ta'u, osoo homaa hin beekin tasuma karaa irratti humnoota nageenyaa Keeniyaatiin qabamee guddoo reebamuu himam. Ani karaa gubbaan deemaa ture. Yoon ani dhufu nama tokko dhaanaa jiran. Waraanni Keeniyaa ilkaan keessaa jiisaniiru. Fuula keessa akka malee tumtee dhiiga keessaa yaafti jechuun dubbata. Namni miidhaa arge. Nama kana harka duubatti hiitee baay'ee miitee jirti jechuun dararaan namoota nagaa irratti raawwatama akka jiru arguu dubbatam. Nullee dogdoqqee irraa nu jiisitee fuula lafatti deeffadhaa jettee nurra deemte jechuun reebichi isarrattis raawwatamuu BBCf mirkaneesseera. Akka namni kun jedhutti qaamoleen nageenyaa kunneen erga isaa fi namoota kaan reebanii booda waraqaa eenyummaa gaafachuun gadhiisaniiru. Namni isaan akka malee reeban nama guddaa daa'imman 4 qabu. Dogdoqqee oofa osoo inni maamiila fuudhuudhaaf deemuu qabanii reeban. Amma namni sun ofiyyuu hin beeku jechuun dubbachuu akka hin dandeenye dubbatam. Amma hospitaala Moyyaaleetti ciisee yaalamaa jira jedha namni kun. Opereeshinii kana akka hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessan kan ibse poolisiidha. Jiraattonni kunneen garuu reebicha kan isaan irratti raawwachaa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dubbatu. Hidhannoo guddaa qabu. Fuula haguuggatanii jiru. Fuula isaanii hin arginu. Ammoo naannoo sanatti namni isii wal haatuun hin jiru yookaan namni isii walitti dhukaaftuun hin jiru jedha jiraataan Moyyaalee. Moyyaalee ollaa Ciraa jedhamurraa BBCf yaada kan laate jiraataan biraa waraanni xiyyaaraan dhufanii dhukaasa eegalan. Abidda samiirraa gadi lakkisuu jalqabanii jennaan namuu rifatee jedhan. Ummanni iddoo bishaan irraa buufatu ture. Waan isaan dhukaasan kana arginaan ummanni baqatee jedhan. Duuba isaan ammoo itti dhukaasanii waan ummanni ittiin bishaan waraabu hunda jalaa guban. Ummanni dheebuu oole jechuun haala itti waraanni xiyyaaraan haleellaa raawwachaa jiru dubbatan. Akka jiraataan kun jedhutti qaamoleen nageenya Keeniyaa kunneen nama afaan Kiswaahilii hin beekne hunda nama Itoophiyaati jedhanii reebu. Yookaan nama Kiswaahilii hin beekne cufa warra suni yookaan waboodha jedhanii tumaa jiru jechuun dubbatam. Nama dogdoqqee oofu tokkollee shaneedhaan deemta jedhanii dhaanan. Kan waliin deemullee guddoo dhaanan jechuunis himam. Ummanni sodaa opereeshinii qaamolee nageenyaa kanarraa kan ka'e manaa ba'ee bakka bishaan irraa fudhatullee deemaa hin jiru kan jedhu jiraataan kun. Kanarraa kan ka'e ummanni dheebuudhaan miidhamaa jira jechuun himam. Jiraataan BBCf yaada laatan kun erga opereeshiniin kun eegalee sodaa guddoo keessa jiraachuu fi socho'uufillee yaadda'uu dubbataniiru. Namuu dheeysee jira. Yoo ati waan nyaattuu fi bishaan barbaaduudhaaf gadi baate dhooftee si ajjeefti jechuun qaamoleen nageenyaa dararaa raawwachaa jiraachuu dubbatu jiraattonni. Qaamoleen nageenya Keeniyaa maqaa opereeshinii Ondo'aa Jaangilii jedhamuun bobbaafaman kunneen waraqaa eenyummaa namoota gaafachuun nama hiraarsaa jiru jedhu jiraattonni. Hassan Umar kaawuntii Marsabit keessatti damee nageenyaa keessa hojjetam. Mootummaan Keeniyaa daangaa isaa keessatti opereeshinii fedhe gaggeessuu danda'a kan jedhu hojjetaan nageenyaa kaawuntii Marsabit kun garuu duulli kun jeequmsaa fi hokkara biraatiif sababa akka hin taane sodaan qaba jedheeram. Lafa Marsabit kana keessa gosa hedduutu jiraata kan jedhu qondaalli nageenyaa Keeniyaa kun dur waraanni gidduu galee wal hadhaa turan. Waggoota 3 darban garuu waraanni sun xiqqoo yaqabbanaa'ee ammallee yoo hin laallatin waraanni sun namatti deebi'aa jedha. Qondaalli nageenyaa Marsabit jiran kun mootummaan Keeniyaa kan Naayiroobii irraa gadi dhufu kun haala Marsabit keessa jiru hin hubatu kan jedhu hojjetaan nageenyaa kun Marsabit keessatti wanni xixiqqoon tokkollee yoo mudate salphaatti ummata walitti buusaa yoo namni sirritti hin hubatin jechuun dubbatam. Akka hojjetaan nageenyaa kun jedhutti poolisiin Keeniyaa waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo Booranaa kanneen Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiran jalatti dhokota jechuu hin mallee jedhan. Mootummaan keenya yoo waboon daangaa isaa keessa jiraate isaatu beeka. Isaatu baasuudhaaf mirga qaballee jedha namni kun. Ammoo gosa tokko maqaa dhawanii gosa kanaatu da'oo ta'eef jedhanii dubbachuun gosa kana xurii dibuudha jedha qondaalli nageenyaa Marsabit jiru kun. Wayita opereeshinii akkanaa gaggeessu mootummaan Keeniyaa namni hundi akka keessatti hin miidhamne of eeggachuu qabu jechuun gaafateeram. Waraana Shaabiyaa daangaa Itoophiyaa galchuun uummata Tigraay miliyoona kan duguuge ministeerri muummee Abiy amma waraana Keeniyaa Oromiyaatti galchee Oromoota duguugsisuuf sochii jalqabeera. Hagammaatti waraanni Keeniyaa kun daangaa Itoophiyaa kan hin dhaqqabin yoo ta'u Oromoota daangaa isaa keessa jiran garuu bakka takkaa tumuurratti argama jedhameera. Oduu teenyaa xumuraatiin masjiidota diigaman haga ammaatti ijaaruu hin dandeenye jedhan.
Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa maqaan Muhammad Oromiyaa balleesseera jechuudhaan islaamummaa dhabamsiisuudhaaf dhaadachaa kan turan obbo Shimallis Abdiisaa dhimma masjiidota Shaggar waggoota dura diigamanii irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waliin marii godhaniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaatii fi hooggantoota olaanoo majliisa federaalaa waliin guyyaa har'aa dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Marii isaanii kanaan pirezidaantii Shimallis hundeeffama magaalaa Shaggariin wal qabatee masjiidota diigamanii turan mootummaan waadaa gale kan hin daganne ta'uu ibsanii adeemsichi yeroo waan fudhateef tajaajilichi ariitiidhaan hojiitti akka hin galamne dubbataniiru yookaan haga ammaatti masjiida ijaaruu hin dandeenye jedhan. Pirezidaantichi haaluma kanaan masjiidonni diigaman yeroo gabaabaa keessatti ijaaramanii tajaajila kennuu akka eegalaniif ni hojjetamaa jedha obbo Shimallis Abdiisaa. Hooggantoonni olaanoon majliisaa gama isaaniitiin gaaffiiwwan hawaasa musliimaa naannichaa irraa ka'an deebii akka argatan Shimallis gaafatanii jiru jedhame. Pirezidaanti Shimallis gaaffiiwwan ka'aniif yeroo gabaabaa keessatti deebii kennuuf kan hojjetan akka ta'e dubbataniiru jedha. Manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsa baaseen mariin Shimallisii fi Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa gidduutti godhames waloodhaan rakkoo jiru furuu fi furmaata qabatamaa fiduuf kan gargaaru akka ta'e ibsameera. Waggoota dura maqaan Muhammad Oromiyaa balleesseera jechuudhaan islaamummaa dhabamsiisuudhaaf dhaadachaa kan turan obbo Shimallis Abdiisaa dhimma masjiidota magaalaa Shaggaritti diigamanii ammallee furmaata laachuu hin dandeenye. Oromummaan amantaadhaa ol ifa manaa godhaatoo maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ajaja isaan dabarsaniin magaalaa Shaggaritti masjiidonni dhibbaan lakkaa'aman waggoota dura diigamanii turan. Diigamuu masjiidaatiin wal qabatee hokkara dhalatee magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota hedduutti dargaggoonni musliimaa hedduun ajjeefamaniiru. Diigaan masjiidaa kun erga hokkarri dhalatee booda xiqqoo wayyaa'ee turus amma bifa haarawaan tibbanas diigaan masjiidaa magaalaa Shaggaritti akka eegalee yeroo lama AGM ji'uma kana keessa isin biraan ga'uun ni yaadatama. Ammuma wayita Shimallis Abdiisaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa waliin mari'atan kanatti masjiidonni magaalaa Shaggar seeraan ala diigamaa jiru. Fakkeenyaaf gurraandhala tokko oduu isin biraan geenye turreen masjiidni Sumayyaa kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadiitti argamu seera qabeessa kan ta'ee fi kaartaa kan qabu akka diigamu murtaa'ee ture. Kun immoo gidduu mootummaatii fi uummataatti walitti bu'iinsa uumuudhaaf jechuun hooggantoonni majliisa magaalaa Shaggar mormanii turuu oduu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Pirezidaantichi diigaan masjiidaa bifa haarawaan eegaluu hordofeeti har'a Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa biratti kan imalan.